waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu faashist Abiy Ahmed irratti godina lixa Shaggar keessatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabanne isiniif dhiyaata. Ergamtoonni sirna PP godina Harargee lixaa onoota Doobbaa fi Xulloo keessatti waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hidhuu ammeessanii jiru. Bal'ina isaaf Jaalboora Addunyaa. Hidhaan akka waan qabsoo bilisummaa Oromoo boodatti deebisuutti kan fudhatu murni bilxiginnaa guyyaadhaa guyyaatti tooftaalee hedduutti gargaaramuun sababa Oromoo ta'an qofaaf siyaasa uummatni keessaa hin qabne itti maxxansuun dalagaa dhuunfaa irraa qabanii namoota hedduu dararuu amaleeffataniiru. Ergamtootni Abiy Ahmed godina lixaa Harargee ona Doobbaa fi Xulloo waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaan isaanii Jamaal Addaayyee fi Iluu Addaayyee jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti moggaasuun ona Doobbaa keessatti hidhuun dararaa jiru. Jamaal Addaayyee sadaasa 26/2022 osoo inni doqdoqqeedhaan nama fe'ee gara ona Xulloo deemaa jiru achitti qabuun gara ona Doobbaatti kan ergan yoo ta'u, obboleessi isaa Iluu Addaayyee ammoo magaalaa Dadarrirraa manadhaatti obboleessa isaa gaafachuu dhufee achitti qabamuun itti dabalanii hidhan. Dargaggoo Jamaal maatii harka qalleessa irraa kan dhalate akkasumas abbaa fi haadha kan hin qabne ta'uu maddeen himuun obboloota xixiqqoo hojii kanaan jiraachisaa jira. Haa ta'u malee sirnichi abaaramaan uummata Oromoof yeroo mara gidiraa hawwu daa'imman harka dargaggeessa kanaa irraa jiraatan dargaggoo kana hidhuun agabsaa jiraachuu kan himan maddeen murni kun yoo diigame malee hawaasni nagaan bahee galee dalagachuun jiraachuu hin danda'us jedhaniiru. Godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa keessatti ilmaan Oromoo hidhuun ona Qilxukaarraa keessatti ammoo saamicha jabeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kanaa Jaaliraan Gameessaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Gareen maafiyaa PP ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun cinaatti saamicha maallaqaa fi miidhaa qaqqabsiisaa jira. Muddee 2022 godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa ganda Kattaa keessatti uummata humnaan waltajjii baasuun deeggarsa murna bilisiginnaaf taasisuu qabdu jechuun erga doorsisaa turaniin booda namoota hedduu walga'icha keessaa qabanii deemuu jiraattonni Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni qabamuun gara mana hidhaatti geeffaman kun obboleewwan sadii Dinqaa Eliyaas, Carraa Eliyaas, Dagaagaa Eliyaas, Surraa Tasfaayee, Lammii Taamiruu fi Taamiruu Fufaa kanneen jedhamanidha. Oduu biraatiin godina lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessatti waraanni shororkeessaan PP saamicha hammeessuun hoteelotaa fi manneen daldalaa seenuun wantoota isaan barbaachisu erga fayyadamaniin booda osoo hin kaffaliin ba'aa jiraachuu fi namoota daandii irratti argan cufa maallaqaa fi bilbila saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni kun gudeeddaa shamarranii fi haadholii Oromoo irratti humnaan raawwachaa jiraachuus dabaluun addeessaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa godina Arsii Bahaa ona Martii keessatti namoota 6 yoo ajjeesan ona Fantaallee keessatti ammoo namoota hedduu qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekame. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Muddee tokko bara 2022 waraanni bilxiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuu bare godina Arsii Bahaa ona Martii ganda Wataroo Diinoo keessatti namoota nagaa 6 ajjeesan. Namoonni ajjeefaman kun Haasanoo Aadamoo, Huseen Amboo, Leencoo Badhaasoo Dibichoo, Huseen Goobanaa, Obbo Saayidoo Muhammadii fi Huseenoo Aadam yoo ta'an ganduma Wataroo Diinoo kana keessaa namoota 4 kan maqaan isaanii Gaaddisaa Gannaa, Aadam Galatoo, Aadam Dirisoo fi Gabii Aadam jedhaman qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekameera. Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee ganda Kaniifaa keessaa waraanni faashistii Abiy Ahmed namoota 10 qabuun achi buutee dhabamsiisee jira. Murni bulchiinsi Impaayiratti harkatti laamsha'aa jiru biltsiginnaan ajjechaa hidhaa saamichaa fi manneen gubuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun mormii uummatni sirnicha irratti qabu dadhabsiisuuf yaalanis diddaan hawaasni Oromoo bakka maraa murna biltsiginnaa irratti qabu jabaatee jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti bulchaan aanaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira of keessaa baasa jechuun dukkaana namoota cufsiisaa turuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalimoonaa Fayisaa. Guyyaa kaleessa jechuun jimaata muddee 2022 ganama sa'a 3 jalqabee amma sa'a 6tti dunkaanni magaalaa Baddannoo guutumatti cufamee oole. Sababni cufaatii dunkaanota kanas kantiibaa magaalittii kan turte Aadde Dasii kan jedhamtu aangoo irraa kaasuun Muraade Abbaa Ahimad jedhamu bakka kan buusan yoo ta'u kantiibaa haaraan kunis akkuma aangoo qabateen dunkaanota adda addaa cufsiisuun namoota hunda mana irra deemuun dirqamaan walgahii baasaa turan. Sababni namoonni hojii idilee isaanii dhiisuun walgahii ba'aniif waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira, ariitiin of keessaa baasaa, yoo baasuu baattan meeshaan waraanaa keenya kun hundi isiniif jecha dhufe jechuun ittiin doorsise.
meeshaalee waraanaa kilaashii boombii fi madfiinis namni inni ajjeesuuf qophaa'e isiniif malee tokkolleen hin jiru jechuun uummata waltajjii bahetti dhaadataa ture. Magaalaa Baddannoo keessatti yeroo garaagaraatti doorsisni hidhaa fi reebichi maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa irratti raawwatamu daangaa darbu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti namoota hidhaa yeroo dheeraa hidhuu fi hidhamtoota hiraarsuu isa duriirraa ammeessaniin bal'ina isaaf jaalaqaafan fayyeera. Waraanni maafiyaa Abiy Ahmed irraa ajaja fudhatee bobba'uun uummata Oromoo hidhuu, saamuu fi gariin ammoo ajjeesuun aangoo isaa akka tiksaniif qajeelfama kennee hojjechiisaa jiruun miidhaan gama hundaan hawaasarra ga'uu ammaati. Haaluma kanaan Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbee waajjira poolisii magaalaa Baakoo keessatti nama maqaan isaa Obbo Tasfaayee Qumbii jedhamu badii tokko malee erga qabanii hidhuun hiraarsuu eegalanii waggaa tokko lakkoofsisee jira. Obbo Tasfaayee Qumbii nama tuttuqa siyaasaa kam keessaa hin qabnee fi hojii ijaarsaa hojjechuun ofii fi maatii isaa kan jiraachisaa ture yoo ta'u, yeroo ammaa namni maatii gargaaru dhabamuun maatiin isaa rakkoof saaxilamanii jiru. Waajjira poolisii aanaa Baakoo Tibbee keessatti qabamanii yeroo dheeraa murtii malee nama tursuun cinatti mana hidhaa keessatti reebichi, rakkoo qulqullinaa, nyaata dhorkachuu fi doorsisni hamaan irra ga'aa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Yaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 3/2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani haqaafan fayyeeraati. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa sossoo'u dheengadda muddee 1/2022 Cibraan Risaala Gamogor, Cibraan Meettaa Bargaa fi Cibraan Jaarsoo Woloo waliin ta'uun aanaa Abunaa Gindabarat bakkoota sadiitti lola waraana bilchiginnaa irratti geggeessaniin injifannoon boonsaan galmaa'eera. Lola qindaa'aa Cibraan sadan waraana faashistii Abiy Ahmed irratti taasisaniin bakka addaa Baddeessaa jedhamutti 32 ajjeese 40 ol madoo dandammi hin qabneen adabe qawwee AKM 8 irraa hiikuun waraana bilchiginnaa 2 booji'ee jira. Kana malees magaalaa Biiteetti cabsuun mooraa diinaa buqqisee ajajaa dhibbaa tikoota bilchiginnaa aanichaa dabalatee loltoota PP 40 ol ajjeesuun 25 ol madeessee jira. Qindoomina Cibraa sadaniin lola taasifameen inni sadaffaan humna diinaa walguuree nama 400 mana barumsaa Quncee buufatee jirutti cabsuun 90 ol ajjeesuun 125 madoo dandammi hin qabneen adabuun laficha keessaas buqqaaseera. Oromoo waboon godina lixa Wallaggaa fi daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti weerartoota lafa Oromiyaa du'aa fi madoon adabuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo keessatti kaabinoonni sirnichaa deeggarsaa fi uffata waraanaaf qarshii kaffalaa jechuun uummata dirqamsiisaa jiraachuun beekame. Bal'ina isaaf Jaalboora Addunyaa. Maqaa adda addaa moggaafachuun kaabinoonni murna faashistii PP olii hanga gadiitti jiran hawaasa saamuu irratti bobbahanii jiru. Haaluma kanaan godina Bahaa Harargee aanaa Malkaa Balloo keessatti kaabinoonni sirnichaa uffata waraanaaf qarshii 600 kaffalaa jedhanii uummatarraa dirqamaan guuraa jiraachuu fi deeggarsa nyaata waraanaa jechuun uummata ofiifuu hin qabne midhaan humnaan irraa walitti qabaa jiraachuu jiraattotni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gandoota aanichaa keessaa saamichi daran kan itti jabaatee jiru Makanniisaa Tokkummaa Jaalalaa, magaalaa Bareedaa, Waldaa Misoomaa fi Ifa Baaz yoo ta'u, namoonni yeroo jedhame kanatti hin kaffallee dachaa akka kaffaluu fi hidhaan adabamuu akka qaban doorsifamaa jiru. Namootni adda durummaan uummata saamaa fi saamsisaa jiran poolisii itti gaafatamaa qorataa yakkaa Muhammad Jamaal, itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Muhammad Abdallaa Yuubee, itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Abdul Jaliil Abdullaa fi hoogganaa waraana bilchiginnaa aanaa Abdurrazaaq Amiin kanneen jedhaman ta'uu maddeen dabaluun ibsaniiru. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda Dannabaa fi magaalaa Gabatee keessatti haleellaan xiyyaaraa murna bilchiginnaan raawwate. Jaaleeraan Gameessaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessiti. Murni bilchiginnaa lammiilee bakka bu'een impaaratii bulchaa jira jedhee miidiyaan lallabu waraana lafoon ajjeechaa geggeessuun itti hanqannaan samii irraan ibiddatti roobsee Oromiyaa keessatti lubbuu namaa fi qabeenyaa irraan miidhaa qaqqabsiisaa jira.
godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda Dannabaa fi magaalaa Gabatee keessatti haleellaa xiyyaara waraana nama maleeyyii eeggadda 30/2022 raawwateen miidhaan namaaf qabeenya irra ga'uu maddeen dubbatu. Haleellaan kun namoota dhimma ofii deeman irratti kan raawwatu kan himan maddeen haleellaa kanaan daa'imman, jaarsolii, shamarranii fi dargaggoonni miidhamaniiru. Haa ta'u malee sababa neetwoorkiin naannicha irraa badeef maqaa namoota adda baafachuun hin danda'amne. Murni bilchiqinnaa haleellaa xiyyaaraa kana magaalaa aanichaa Kombolchaa sanbata darbe 26/2022 marsaa 3 kan darbatan yoo ta'u kaleessa ammoo aanicha irra marsaa turu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Baar Argee onaa baddannoo keessatti alaabaa abaa'otu bilbila kee keessatti argame jechuun dargaggoo tokko qabanii hidhaniim. Jaalnimoonaa Faayisaa dabalata qabaam. Murni faashistiin PP ilmaan Oromoo hanga jireenya dhuunfaa isaaniitti sakatta'uun waan ittiin hidhan saamanii fi ajjeesan barbaadu waraana isaa namoota gidduutti bobbaasuun sababoota adda addaa namoota nagaatti maxxansuun hidhuu jabeessee jira. Akka kanaanis godina Baar Argee ona baddannoo magaalaa baddannoo keessatti 28/2022 dargaggoo maqaan isaa Faraan Muhammad yookaan Faraan Xiyyee jedhamu bilbila kee keessatti alaabaa abaa'otu argame jechuun qabaniidhan. Dargaggoo Faraan maatiin isaa mirga wabiitiin akka gadhiifamu gaafatanis dhimma jabduu fi mirga wabii hin eegnuuf jechuun poolisiin aanaa baddannoo dideera. Waraanni murna bilchiginnaa kun magaalaa baddannoo keessatti uffata callee alaabaa abaa'oo fi suura waraana bilisummaa Oromoo bilbila namoota irra barbaaduun hidhuu fi ittiin doorsisanii maallaqa nama irraa nyaachuu hojii godhatanii hojjechaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Alaaloo Assaabii keessatti ajjechaan murna PP'n uummata Oromoo irratti raawwatu itti fufe. Dabalateessaaf jaalaqaafan fayyeera. Waraanni shororkeessaa PP ajaja Abiy Ahimad irraa fudhachuun Oromiyaa keessatti bobbaafaman lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin injifatamuun yeroo deebi'utti hawaasa nagaa ajjeesuu, manneen gubuu, saamuu fi hidhaa tooftaa lolaa godhatanii jiru. Haaluma kanaan dheengadda 30/2022 aanaa Alaaloo Assaabii ganda Heexosaa keessatti nama maqaan isaa Ordofaa Gabbisaa jedhamu abbaa ijoollee lama mana isaatii qabuun badii tokko malee Oromummaa isaa qofaaf yakkanii qabanii deemuun ganda waliigala Daaloo jedhamu keessatti ajjeesanii gatan. Abbaan maatii Ordofaa Gabbisaa nama jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafatu malee tuttuqa siyaasaa keessaa akka hin qabne himuun kan inni ajjeefames Oromoo ta'uu qofa jechuun jiraattonni dubbataniiru. Aanaa Alaaloo Assaabii keessatti ajjechaa Oromummaa balleessuu fi Oromoo cabsuuf kaayyeeffatamee hojjetamaa jiruun lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii darbuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Waraanni TDF lafa waraanaa qabatee ture gadhiisaa jiraachuu yoo beeksisu humnootni raayyaa ittisa impaayirettiin alaa fi shaabiyaan hin bahin jiraachuun beekame. Akka dhaabbanni televezyiinii Tigraay kaleessa muddee tokko bara 2022 gabaasetti waraanni TDF waliigaltee araaraa murna bilchiginnaa fi TPLF gidduutti baatii darbee sadaasa 2 bara 2022 taasifamee fi maree qondaaltonni waraanaa garee lamaanuu Naayiroobiitti taasisaniin booda hojiirra oolmaa isaaf hojjechaa jiraachuun ibsame. Akka kanaanis kaleessa irraa qabuun waraanni TDF bakka tarsiimoo lolaa qabachuun da'annoo ta'aa turan toora Maayiqinaaxxal, Nibilet, Zaalambassaa, Carcar, Birrii Takilaay, Igumbardaam, Abirgeelleen bakkoota waraanaa waraanni TDF gadhiisee ba'aa turedha. Keeyyata lammaffaa hojiirra oolmaa waliigaltee Naayiroobiitti qondaalli waraana bilchiginnaa fi TPLF mallatteessaniin gareen lachuu bakka lolaa irraa fagaachuu qabu kan jedhu bu'uura godhachuun akka waraanni isaanii qabiyyee isaa gadhiisee kan ibsu gabaasni kun haalduree TPLF as dhiyoo humnootni raayyaa ittisa impaayeraa fi shaabiyaa Tigraay keessaa ba'uu qabu kan jedhu irratti wanti jedhame hin jiru. Humnootni TDF nagaa barbaanna jechuun tarkaanfii bakka gadhiisuu fudhachaa jiraachuu kan gabaase televezyiiniin Tigraay mareen qondaaltota waraanaa garee lameenuu kaleessa magaalaa Shireetti wal arguun akkaataa meeshaa hiikkachiisanii mooraatti galchanii fi dhimmoota kanaan wal qabatan irratti taasifamaa jiraachuu murni bilchiginnaa gabaasee jira. Haa ta'u malee murni bilchiginnaa gama isaatiin dhimma Eertiraan lafa Tigraay keessaa ba'uu qabdii irratti yaada laate waan hin qabneef humnootni Tigraay
akkuma murni bilxiginnaa guutummaan guutuutti yaada nuti dhiyeessinetu fudhatame jedhetti gaaffilee kaasaa fi roorroon mootummaa shaabiyaan nurra ga'aa jira jedhanii watwaataa turan dhiisanii mootummaa Finfinneetti harka kennatuun kan guyyoota muraasa gidduutti adda ba'uudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu keenya dilee sa'aatii kan Yaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani haqaafan fayyeeraati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii guggubduu waraana sirna nama nyaataa bilchiginnaa irratti fudhatu itti fufuun Oromiyaa bakkoota garaa keessatti diina du'aaf madoon adabaa jira. Akka kanaanis waardiyaa Oromiyaa fi Oromoo dheengadda 30/30/2022 waraana murna bilchiginnaa godina lixa Wallaggaa ona Jaarsoorraa gara ona Baabboo Gambeel seenuuf deemaa turte. Karaatti tarkaanfii jabaa irratti fudhateen 25 ajjeesee 36 madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Diigaan tulluu gabdummaa qaqqaaliiwwan ilmaan sabaa woboon arra ganama muddee 2022 waraana weerartuu faashisticha Abiy Ahimad mooraa mootummaa naannoo Benishangul Gumuz magaalaa Toongoorraa ba'uun achuma gara magaalaa Qashimaandootti imalaa turte woboon ona Qondaalaa to'atee jiru gara naannoo Benishangul Gumuzitti imaluun dhukkee irraa kaaseen battalatti 45 ajjeese 57 madeessee jira. Waraanni bilchiginnaa humna dabalataan magaalaa Toongoorraa waan dhufaniif hanga gabaasni kun qindaa'etti lolli waan itti fufee jiruuf gabaasa guutuu akkaataa lolli xumurameen kan isiniin geenyu ta'a. Lolli bilisummaa goleelee Oromiyaa mara keessatti finiinee itti fufa. Horaa bulaa deebanaa. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen tinnisuuf taasifame kan muddee 2022 isiniif dhiyeessaa an heeraan gameessaati. Sabboontonni ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo woboo dinagdee cimsuuf gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan sabboonaan Oromoo tokko maqaa jaarsa Kolombos Waayoo jedhuun qarshii impaara Itoophiyaa 20 woboo qabsiiseera. Gareen woboo utubuun of utubuudha jedhaman biyya Sudaan magaalaa Kaartuum irraa woboo jabeessuuf jiinee Sudaanii 300,012 gumaachanii jiru. Akkasumas miseensa garee woboo utubuun of utubuudha jedhu ta'uun gareen gurmuu qabsaa'ota gameeyyii bilisummaa Oromoo keessattis miseensa ta'uudhaan qarshii Sudaanii 68,500 gumaacha taasisaniiru. Walumaa gala qarshii Sudaanii 380,500 galii taasisaniiru. Sabboontuun Oromoo biyya Faransaay magaalaa Liyoon irraa gooticha waraana bilisummaa Oromoof maallaqa Itoophiyaa 12,000 marsaa arfaffaa gumaachitee jirti. Maadheen Firfirsaa Diinaa gumaacha marsaa lammaffaaf qarshii Itoophiyaa 37,100 waraana bilisummaa Oromoof galii godhanii jiru. Maadheen haadha Oromoo Carcar qarshii impaara Itoophiyaa 5,000 woboof gumaachaniiru. Ilmaan Oromoo biyya keessaa godina Arsii Bahaa irraa maqaa maadhee hawwii bilisummaa jedhu jalatti gurmaa'uun qarshii impaara Itoophiyaa 1,127 woboof gumaachanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya UK jiraatan woboo dinagdee jabeessuuf. Guyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 3/2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani haqaafan fayyeeraati. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa sossoo'u dheengadda muddee 1/2022 Cibiraan Dirsaala Gamogor, Cibiraan Meettaa Bargaa fi Cibiraan Jaarsoo Woloo waliin ta'uun aanaa Abunaa Gindabarat bakkoota sadiitti lola waraana bilchiginnaa irratti geggeessaniin injifannoon boonsaan galmaa'eera. Lola qindaa'aa Cibiraan sadan waraana faashistii Abiy Ahimad irratti taasisaniin bakka addaa Baddeessaa jedhamutti 32 ajjeese 40 ol madoo dandammiin qabneen adabe qawwee AK 8 irraa hiikuun waraana bilchiginnaa 2 booji'ee jira. Kana malees magaalaa Biiteetti cabsuun mooraa diinaa buqqisee ajajaa dhibbaa tikoota bilchiginnaa aanichaa dabalatee loltoota PP 40 ol ajjeesuun 25 ol madeessee jira. Qindoomina Cibiraa sadaniin lola taasifameen inni sadaffaan humna diinaa walguuree nama 400 mana barumsaa Quncee buufatee jirutti cabsuun 90 ol ajjeesuun 125 madoo dandammiin qabneen adabuun laficha keessaas buqqaaseera. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaanii jaarraa horaa bulaa deebanaa.
Injifannoon uummata Oromoof. Ergamtoonni sirna PP godina Harargee Lixaa onoota Doobbaa fi Xulloo keessatti waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hidhuu ammeessanii jiru. Bal'ina isaaf Jaalboora Addunyaa. Hidhaan akka waan qabsoo bilisummaa Oromoo boodatti deebisuutti kan fudhatu murni bilxiginnaa guyyaadhaa guyyaatti tooftaalee hedduutti gargaaramuun sababa Oromoo ta'an qofaaf siyaasa uummatni keessaa hin qabne itti maxxansuun dalagaa dhuunfaa irraa qabanii namoota hedduu dararuu amaleeffataniiru. Ergamtootni Abiy Ahimad godina Lixaa Harargee ona Doobbaa fi Xulloo waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaan isaanii Jamaal Addaayyee fi Iluu Addaayyee jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti moggaasuun ona Doobbaa keessatti hidhuun dararaa jiru. Jamaal Addaayyee sadaasa 26/2022 osoo inni doqdoqqeedhaan nama fe'ee gara ona Xulloo deemaa jiru achitti qabuun gara ona Doobbaatti kan ergan yoo ta'u, obboleessi isaa Iluu Addaayyee ammoo magaalaa Dadarirraa manadhaatti obboleessa isaa gaafachuu dhufee achitti qabamuun itti dabalanii hidhan. Dargaggoo Jamaal maatii harka qalleessa irraa kan dhalate akkasumas abbaa fi haadha kan hin qabne ta'uu maddeen himuun obboloota xixiqqoo hojii kanaan jiraachisaa jira. Haa ta'u malee sirnichi abaaramaan uummata Oromoof yeroo mara gidiraa hawwu daa'imman harka dargaggeessa kanaa irraa jiraatan dargaggoo kana hidhuun agabsaa jiraachuu kan himan maddeen murni kun yoo diigame malee hawaasni nagaan bahee galee dalagachuun jiraachuu hin danda'us jedhaniiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa keessatti ilmaan Oromoo hidhuun ona Qilxukaarraa keessatti ammoo saamicha jabeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kanaa Jaaliraan Gameessaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Gareen maafiyaa PP ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun cinaatti saamicha maallaqaa fi miidhaa qaqqabsiisaa jira. Muddee 2022 godina Lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa ganda Kattaa keessatti uummata humnaan waltajjii baasuun deeggarsa murna bilisiqinnaaf taasisuu qabdu jechuun erga doorsisaa turaniin booda namoota hedduu walga'icha keessaa qabanii deemuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni qabamuun gara mana hidhaatti geeffaman kun obboleewwan sadii Dinqaa Eliyaas, Carraa Eliyaas, Dagaagaa Eliyaas, Surraa Tasfaayee, Lammii Taammiruu fi Taammiruu Fufaa kanneen jedhamanidha. Oduu biraatiin godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessatti waraanni shororkeessaan PP saamicha hammeessuun hoteelotaa fi manneen daldalaa seenuun wantoota isaan barbaachisu erga fayyadamaniin booda osoo hin kaffaliin ba'aa jiraachuu fi namoota daandii irratti argan cufa maallaqaa fi bilbila saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni kun gudeeddaa shamarranii fi haadholii Oromoo irratti humnaan raawwachaa jiraachuus dabaluun addeessaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa godina Arsii Bahaa ona Martii keessatti namoota 6 yoo ajjeesan ona Fantaallee keessatti ammoo namoota hedduu qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekame. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Muddee tokko bara 2022 waraanni biltsiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuu bare godina Arsii Bahaa ona Martii ganda Wataroo Diinoo keessatti namoota nagaa 6 ajjeesan. Namoonni ajjeefaman kun Haasanoo Aadamoo, Huseen Aamboo, Leencoo Badhaasoo Dabichoo, Huseen Goobanaa, Obbo Saidoo Muhammadii fi Huseenoo Aadam yoo ta'an ganduma Wataroo Diinoo kana keessaa namoota 4 kan maqaan isaanii Gaaddisaa Gannaa, Aadam Galatoo, Aadam Dirisoo fi Gabii Aadam jedhaman qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekameera. Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee ganda Kaniifaa keessaa waraanni faashistii Abiy Ahmed namoota 10 qabuun achi buutee dhabamsiisee jira. Murni bulchiinsi Impaayeratti harkatti laamsha'aa jiru biltsiginnaan ajjechaa hidhaa saamichaa fi manneen gubuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun mormii uummatni sirnicha irratti qabu dadhabsiisuuf yaalanis diddaan hawaasni Oromoo bakka maraa murna biltsiginnaa irratti qabu jabaatee jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti bulchaan aanaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira of keessaa baasa jechuun dukkaana namoota cufsiisaa turuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalimoonaa Fayyisaa. Guyyaa kaleessa jechuun jimaata muddee 2022 ganama sa'a 3 jalqabee amma sa'a 6tti dunkaanni magaalaa Baddannoo guutumatti cufamee oole. Sababni cufaatii dunkaanota kanas kantiibaa magaalittii kan turte Aadde Dasii kan jedhamtu aangoo irraa kaasuun Muraade Abbaa Ahimad jedhamu bakka kan buusan yoo ta'u kantiibaa haaraan kunis akkuma aangoo qabateen dunkaanota adda addaa cufsiisuun namoota hunda mana irra deemuun dirqamaan walgahii baasaa turan. Sababni namoonni hojii idilee isaanii dhiisuun walgahii ba'aniif waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira, ariitiin of keessaa baasaa, yoo baasuu baattan meeshaan waraanaa keenya kun hundi isiniif jecha dhufe jechuun ittiin doorsise. Meeshaalee waraanaa kilaashii, boombii fi madfiinis namni inni ajjeesuuf qophaa'e isiniif malee tokkolleen hin jiru jechuun uummata waltajjii bahetti dhaadataa ture.
magaalaa Baddannoo keessatti yeroo garaagaraatti doorsisni hidhaa fi reebichi maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa irratti raawwatamu daangaa darbu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbeetti namoota hidhaa yeroo dheeraa hidhuu fi hidhamtoota hiraarsuu isa duriirraa ammeessaniin bal'ina isaaf jaalaqaafan fayyeera. Waraanni maafiyaa Abiy Ahmed irraa ajaja fudhatee bobba'uun uummata Oromoo hidhuu, saamuu fi gariin ammoo ajjeesuun aangoo isaa akka tiksaniif qajeelfama kennee hojjechiisaa jiruun miidhaan gama hundaan hawaasarra ga'uu ammaati. Haaluma kanaan Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee waajjira poolisii magaalaa Baakkoo keessatti nama maqaan isaa obbo Tasfaayee Qumbii jedhamu badii tokko malee erga qabanii hidhuun hiraarsuu eegalanii waggaa tokko lakkoofsisee jira. Obbo Tasfaayee Qumbii nama tuttuqa siyaasaa kam keessaa hin qabnee fi hojii ijaarsaa hojjechuun ofii fi maatii isaa kan jiraachisaa ture yoo ta'u, yeroo ammaa namni maatii gargaaru dhabamuun maatiin isaa rakkoof saaxilamanii jiru. Waajjira poolisii aanaa Baakkoo Tibbee keessatti qabamanii yeroo dheeraa murtii malee nama tursuun cinatti mana hidhaa keessatti reebichi, rakkoo qulqullinaa, nyaata dhorkachuu fi doorsisni hamaan irra ga'aa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Abaa'oon maalla dhibdee fi haala gaafatamni itti hin dhagamneen yakka uummata siivilii irratti raawwatamaa jiru balaaleffate. Golga waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun mootummaan federaalaa paartii Biltsiginnaan durfamu uummata nagaa qeessaa keessatti xayyaara lolaa fi waraanaa humna lafoon fixaa jiru balaaleffachuun itti gaafatamummaan ajjechaa kanam kan fudhatu mootummaa ta'uu hubachiise. Rakkoo siyaasaa humna waraanaan furuuf yaaluun uummata nagaa bombiin haleeluun muddama jiru daran yoo hammeesse malee furmaata fiduu akka hin dandeenye Abaa'oon ibseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa uummata nagaa irratti bombii roobsuu fi ajjechaa jumlaa lammiilee Oromiyaa irratti raawwachaa jiru akka dhaabus gaafateetii jira. Hawaasni Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa haleellaa hidhattoota gama naannoo Amaaraatiin daangaa ce'anii dhufanii uummata nagaa godina Horroo Guduruu Wallagga Baatti raawwatamaa jiru balaaleffatan. Ajjechaa jumlaa fi buqqaatii lixa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoota kanneen raawwatamaa jiru duula duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jiruudhas jedhan. Uummanni Oromoo addatti ammoo haleellaa godinaalee Horroo Guduruu fi Wallagga Baatti hidhattoota kanneen raawwatamuuf xiyyeeffannoo kennuun waliin birmachuun akka qabus waamicha taasisaniitii jiru. Lolli Oromiyaa keessatti kallattii garagaraan banamee gurra addunyaa akka dhaqqabuuf cimsanii hojjechuun barbaachisaa akka ta'es dhaamaniitii jiru. Weerara gama daangaa naannoo Amaaraatiin humni faannoo jedhamu uummata Oromoo irratti baneen gaaga'amni hamaan lubbuu namaa fi qabeenyaa irra gahaa jiraachuu qondaalota mootummaa dabalatee qaamonni garaagaraa ibsaatii jiru. Hiree waraanni kaabaa uume fayyadamuun hidhannoo ammayyaa kan hidhate humni faannoo jedhamu kutaalee Oromiyaa akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti gaaga'ama namoomaa hamaa dhaqqabsiisaatii jira. Hayyamaa mootummaa federaalaatiin bara 2020 irraa jalqabuun kan hidhachiifame gareen faannoo golga'ii Itoophiyaa jalatti Amaaraa guddattii ijaaruuf waraana babal'ifannaa lafaa uummata Oromoo irratti baneetii jira. Haleellaa humni kun godinoota naannoo Amaaraatiin waldaangessan irratti raawwataa jiruun guyyoota lamaan darban keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yommuu ta'u namoonni 400 ol buqqa'uu maddeen garaagaraa ibsanii. Tokko yoo taatu haleellaa hidhattoota Amaaraa fi humnoota faannootiin aanota hedduu miidhaman keessatti argamti. Haleellaa tibbana godinichatti godhamaa jiruun aanaalee Kiraamoo, Ebantuuf, Giddaa Ayyaanaa, Angar Guutee fi magaalaa Guutee keessatti lubbuun namaa darbaa jiraachuus maddeen keenya maniitii jiru. Ragaa waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa kaleessa galgala toora fuula Facebook isaa irratti baaseen jiraattonni gandoota baadiyyaa aanaa Kiraamuu fi magaalaa Kiraamuu guutumaan guututti haleellaa humnoota faannootiin buqqaafamaniitii jiru. Gandoota aanaa Kiraamuu 23 keessaa gandoonni 19 magaalaa Kiraamuu dabalachuun guutumaan guututti humnoota weerartuu kanaan qabamaniitii jiru. Humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa biroon waajjiraalee mootummaa goboo manneenii fi qabeenya jiraattotaa barbadeessuu fi saamuun lubbuu hawaasaa nagaas galaafachaa jiraachuun maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii himaniitii jiru. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Giddaa Ayyaanaa fuula Facebook isaatiin akka beeksisetti dhalattoonni Oromoo gandoota aanichaa 19 keessaa guutumaan guututti buqqaan kunneen magaalaa Ayyaanaa keessa qubsiifamuun baay'inni hawaasaa humna magaalaa Ayyaanaa ol ta'eetii jira. Haleellaan tibba kana raawwatamaa jiru kun kana dura bifa mul'atee hin beeknee fi haala suukaneessaa ta'een uummata aanaa Kiraamuu miidhaa jiraachuu maddeen OMN guyyuu ibsaa turaniitii jiru. Uummata magaalaa Ayyaanaatitti baqatee jiru kanaafis kureen ijaaramuun iddoo qubannaa yeroo manneen barnootaa dhaabbilee amantaa fi waajjiraalee mootummaa keessa qubsiisuun tajaajila
tajaajilli yeroo kennamaafii kan jiru ta'uu waajjirichi eere. Baay'inni uummata gara magaalaa ayyaanaatti baqataa jiru ammas dabalaa jiraachuu himameetii jira. Qaamni dhimmi ilaaluu kamiyyuu furmaata atantamaa akka kennuuf garaagartummaa tokko malee qindoominaan gumaacha lammii isaa irraa eeggamu akka taasisus waajjirri kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa waamicha taasiseetii jira. Odeeffannoo walqabateen aanaa Angar Guutee magaalaa Guutee keessattis har'a ganamarraa eegaluun humnoonni faannoo fi hidhattoonni naannoo Amaaraa daangaa ce'uun haleellaa raawwachaa jiran kun dhukaasa banuun lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi humnoonni mootummaallee miidhamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii maniitee jira. Gabaasa hanga ammaatti qabnuun poolisiin humna addaa Oromiyaa fi qaamoleen nageenyaa duulli qindaa'aa kun humna isaanii ol waan ta'eef hawaasni akka baqatuuf waamicha taasisaniitii jiru. Salale ana warra jaarsootti haleellaa droonii mootummaan raawwatee lubbuun namoota nagaa 100 olii darbuun himame. Haleellaan kun ana warra jaarsoo ganda faajjii Jarsaa jedhamutti kan raawwatame yoo ta'u namoota ajjeefaman malee kan madaan hedduunis jiraachuu odeeffanneerra. Jiraattonni aanicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisee akka himanitti qabatamatti lakkoofsi namoota duguugamanii beekamuu baatullee namoonni dhuman 100 olitti tilmaamamuu jedhu. Haleellaa xiyyaaraa nammaleessa kanaan maatii tokko keessaa obboleeyyan lama jalqabee hanga 6tti akka ajjeefamantu himame. Jiraatan naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkii dubbisee tokko akka ibsetti haleellaan kun guyyaa kaleessaa aanaa warra jaarsoo ganda faajjii Jarsaa jedhamutti kan raawwatame. Haleellaa xiyyaaraa nammaleessaa kanaan namoonni iddoo boo'ichaatii galaa jiranii fi barattoonni mana barumsaatii galaa jiranillee akka ajjeefaman ibsameera. Hayyee godina Shawaa Kaabaa naannoo jaarsoo ganda faajjii Jarsaa iddoo jedhamutti haleellaa dhiirootiin kaleessa raawwatamee ture. Ija keessatti namoota boo'ichaa galan fi ijoollee mana barumsaa irraa galaa jirullee waraana saniin rukutamanii wareegamanii jiru namoonni. Haleellaa dhiirootiin jaarsolii fa'aa namoota fiiganillee dhaqqabuu dandeenye jaarsolii fi jaartii barattoota illee akkasuma kan yeroo sana yeroo dhiiroonni kun rukutu namoonni boo'ichaa irraa galaa walitti qabamanii gaddaanii walitti qabee rukutee. Namoota haleellaa kanaan ajjeefaman keessaa jaarsoliin umriin fagaatan hawwanii fi daa'imman hedduun jiraachuus odeeffanneerra. Haleellaa kana booda jiraattonni baadiyyaarraa gara magaalaa Tulluu Milkiitti kan baqatan ta'uu eeranii haalli naannicha jiru baay'ee ulfaataa ta'uu dubbatu. Haleellaa droonii kana duras bifa garaagaraatiin aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaagaraa keessatti qabata sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeechaan raawwatamaa ture kan jedhan maddeen namoonni ajjeefamanii gataman danuun reeffi isaanii kararraa mul'achaa akka jiru himan. Jiraatan aanicharraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laatem akka ibsutti namoota ajjeefaman reeffi hin kennamu. Reeffi namaa guyyoota muraasa erga ala bulee boodamu fuulli hin beeksisu. Nama ajjeefame adda baafatanii awwaallachuun rakkisaa ta'eera jedha. Akkuma malee ajjeefamuu sana caala iyyuu namoonni fuulli isaaniillee adda bahuu ajjeefamanii yookaan reeffi hin kennamu yookaan immoo fuulli isaaniillee yeroo sana akka hin dhaga'ama. Namoonni darbii darbe keessallee gabaa keessatti namoonni guuramanii ajjeefamanii fuulli isaanii amma illee akka wallaalame boqoqanii jechuudha. Namni reeffi darbe tokkoof eeggamee kaampii isaanii keessatti ajjeefamuu beekna malee fuulli isaa eenyummaa isaa eenyu akka ta'e illee hin beeknu. Maayiratti maddeen naannicharraa yaada kennan ajjeechaan mootummaan biltsiginnaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin raawwachaa jiruun jireenya hawaasa nagayaa booresseeraa jedhan. Kanaaf xiyyeeffannoon mootummaa hidhattoota osoo hin taane godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Kibba Oromiyaa, Booranaa fi Gujii dabalatee kutaalee Oromiyaa garaagaraatti haleellaa hawaasa nagayaa irratti fuulleffate raawwachuun duulii duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa akka jirutti fudhannaa jedhan. Namoonni haleellaa kanaan madaa'anis baay'eedha kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN ajjechaa suukanneessaa kana booda mootummaan naannicharraa neetworkii balleessuun odeeffannoo ukkaamsaa jira jedhu. Neetworkiin babbadee deebi'aa waan tureef mootummaan ammas neetworkii balleessuun ajjechaa wal fakkaataa raawwachuu danda'a sodaa jedhu qabna. Kanaaf uummanni Oromoo haala garas jiru hordofuu qabaa jechuun dhaamanii jiru. Hawaasni Oromoo biyya Noorweey magaalaa Osloo fi naannoo isii jiraatu ajjechaa xiyyaara nammaleessa fi waraana lafootiin Oromiyaa keessa raawwatamaa jiru balaaleffate. Haala Oromiyaa wayittii ammaa keessatti argamtu kan ibsuu fi akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlamaa fi waajjira ministeera haajaa alaa Noorweeyittis galchanii jiru. Rakkoon siyaasaa fi haalli ulfaataan amma biyyattii mudataa jiru akkasumas waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii nagaa qofaan furmaata argataa jedhan hirmaattonni hiriira biyya Noorweey magaalaa Osloo fi naannoo isii jiraatan. Hawaasni Oromoo magaalaa Osloo fi naannoo isii jiraatuun hiriira balaaleffannaa guyyaa kaleessaa ba'een ajjechaa diroonii fi gareen faannoo
deeggarsa mootummaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru cimsanii balaaleffatanii jiru. Lolli cimaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu mootummoota idil addunyaafis yaamicha taasisanii jiru. Hiriira kana irrattis dhaadannoowwan adda addaa dhageessifamanii jiru. Ajjeechaan lammiilee nagaa furmaata fiduu hin danda'u. Haleellaan diroonii saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Abiyyi Ahmed uummata Oromoo bakka hin bu'u. Mootummoonni idil addunyaa akka mootummaan Itoophiyaa waltajjii marii nagaatiif kan rasaaqu dirqamsiisuu qabu kanneen jedhan isaan ijoodha. Dhaadannooleen kunis kan dhageessifaman paarlamaa mootummaa Noorweey fuulduratti ta'uu koreen qindeessituu hiriirichaa himanii jiru. Itti fufuudhaanis waajjira ministeera haajaa alaa Noorweey duratti dhaamsa isaanii dabarfachuu dabalatee haala Oromiyaan waytii ammaa keessatti argamtu akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlamaa fi waajjira ministeera haajaa alaatti galchanii jiru. Paarlamaa Noorweey irraa xalayaa hawaasaa kan fuudhan bakka bu'aa paartii SV Loonsegbolovas yommuu ta'an ministeera haajaa alaatti immoo kan bakka buutota hawaasaa simatanii haasofsiisan Elizaabeet Eschwabe Hansen Director dhimma gaanfa Afrikaa turaniim. Aangoonni lamaanuu waa'een nagaa biyya Itoophiyaa kan isaan yaaddeessu ta'uu tuqanii dhimma kana ilaalchisee hawaasa Oromoo Osloo waliin yeroo bal'aa fudhatanii akka waliin hojjechuu fedhan ibsanii jiru. Bakka buutonni hawaasa Osloos jaarraa 21ffaa keessa nagaan kan bu'uu danda'u maree qofaan waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa gadi taa'ee rakkoo jiru mareedhaan fixachuu akka qabu ibsaniin akkuma rakkoo kaaba Itoophiyaa mariin hiikuuf hojjechaa jiru rakkoo Oromiyaas mariin fixachuu akka qabu jala muranii jiru. Mootummaan Itoophiyaa gara marii nagaatti akka dhufuufis mootummaa Noorweey dabalatee hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhuuf waamicha dabarsanii jiru. Hirmaattota hiriirichaa keessaa artist Haayiluu Kitaabaa afaan hiriiricha irratti argamuun faaruu qabsootiin hawaasa dabalanii jiru. Qarqara galaanaarra qubsiifamanii waggaa tokkoo fi ji'a torbaa oliif dararaa adda addaa keessummeessaa kan jiran baqattoonni Oromoo yeroo ammaa sharaan yookaan iddoon ciisichaa keessa jiraachaa turre ibiddaan nurratti gubatee lubbuun namoota 5 dabree jiraa jiru. Kanneen Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada laatan ibiddi sadaasa 30 bara 2022 qarqara galaanaa adan iddoo baqattoonni magaalaa sanaarraa buqqaafaman qubsiifamanitti qabsiifame lubbuu namoota dabarsuun alatti manneen 400 gahan barbadeessuu himani. Manneen gubatan kanneen keessatti meeshaaleen garagaraa uffataalee midhaan nyaataa fi kanneen biroo keessatti barbadeeffamuu himaniiti jiru. Namoota lubbuun dabran malee daa'imman dabalatee namoonni miidhaman hedduun jiraachuu himanii isaan kunneen mana yaalaa geeffamanii wal'aanamaa jiraachuu dubbatu. Nuti baqattoota Oromoo agartee murriqee mana hidhaa jawaazaa sanaa keessatti irraa hafe keessaa isaan san jechuudha. Warroolee hedduu ulfaata uumamaa ture. Haalli kana kan dalage immoo waliigaltee mootummaa fi UNHCR jechuudha. Ummatoota askara kana bitanii haala kanaan askara nu gubee jechuudha. Shurxaa biyyattii tanaattu nu gubee. Namni illee kanarraa du'ee nama 5 gubatee achi keessatti gubatanii dhumanii jiranii kun lubbuun bahee jira. Balaa kana kan uume qaamota nageenyaa biyyattii ta'us himaniiti jiru. Ta'us garuu waajjirri dhimma godaantota addunyaa UNHCR garas jiru. Kana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu faashist Abiy Ahmed irratti godina lixa shaggar keessatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabanne isiniif dhiyaata. Ergamtoonni sirna PP godina Harargee lixaa onoota Doobbaa fi Xulloo keessatti waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun hidhuu ammeessanii jiru. Bal'ina isaaf Jaalboora Addunyaa. Hidhaan akka waan qabsoo bilisummaa Oromoo boodatti deebisuutti kan fudhatu murni bilxiginnaa guyyaadhaa guyyaatti tooftaalee hedduutti gargaaramuun sababa Oromoo ta'an qofaaf siyaasa uummatni keessaa hin qabne itti maxxansuun dalagaa dhuunfaa irraa qabanii namoota hedduu dararuu amaleeffataniiru. Ergamtootni Abiy Ahmed godina lixaa Harargee ona Doobbaa fi Xulloo waliin ta'uun ilmaan Oromoo maqaan isaanii Jamaal Addaayyee fi Iluu Addaayyee jedhaman maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti moggaasuun ona Doobbaa keessatti hidhuun dararaa jiru. Jamaal Addaayyee sadaasa 26/2022 osoo inni doqdoqqeedhaan nama fe'ee gara ona Xulloo deemaa jiru achitti qabuun gara ona Doobbaatti kan ergan yoo ta'u obboleessi isaa Iluu Addaayyee ammoo magaalaa Dadarrirraa manadhaatti obboleessa isaa gaafachuu dhufee achitti qabamuun itti dabalanii hidhan. Dargaggoo Jamaal maatii harka qalleessa irraa kan dhalate akkasumas abbaa fi haadha kan hin qabne ta'uu maddeen himuun obboloota xixiqqoo hojii kanaan jiraachisaa jira. Haa ta'u malee sirnichi abaaramaan uummata Oromoof yeroo mara gidiraa hawwu daa'imman harka dargaggeessa kanaa irraa jiraatan dargaggoo kana hidhuun agabsaa jiraachuu kan himan maddeen murni kun yoo diigame malee hawaasni nagaan bahee galee dalagachuun jiraachuu hin danda'us jedhaniiru.
Godina Lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa keessatti ilmaan Oromoo hidhuun ona Qilxukaarraa keessatti ammoo saamicha jabeessanii jiraachuun beekame. Guutuu gabaasa kanaa Jaaliraan Gameessaa akkattaa nutti isiniif dhiyeessiti. Gareen maafiyaa PP ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhuun cinaatti saamicha maallaqaa fi miidhaa qaqqabsiisaa jira. Muddee 2022 godina Lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa ganda kattaa keessatti uummata humnaan waltajjii baasuun deeggarsa murna bilisiqinnaaf taasisuu qabdu jechuun erga doorsisaa turaniin booda namoota hedduu walga'icha keessaa qabanii deemuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoonni qabamuun gara mana hidhaatti geeffaman kun obboleewwan sadii Dinqaa Eliyaas, Carraa Eliyaas, Dagaagaa Eliyaas, Surraa Tasfaayee, Lammii Taammiruu fi Taammiruu Fufaa kanneen jedhamanidha. Oduu biraatiin godina Lixa Wallaggaa aanaa Qilxukaarraa keessatti waraanni shororkeessaan PP saamicha hammeessuun hoteelotaa fi manneen daldalaa seenuun wantoota isaan barbaachisu erga fayyadamaniin booda osoo hin kaffaliin ba'aa jiraachuu fi namoota daandii irratti argan cufa maallaqaa fi bilbila saamaa jiraachuu jiraattonni himan. Humnoonni kun gudeeddaa shamarranii fi haadholii Oromoo irratti humnaan raawwachaa jiraachuus dabaluun addeessaniiru. Waraanni murna bilxiginnaa godina Arsii Bahaa ona Martii keessatti namoota 6 yoo ajjeesan ona Fantaallee keessatti ammoo namoota hedduu qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekame. Jaalladhi Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Muddee tokko bara 2022 waraanni biltsiginnaa ilmaan Oromoo badii tokko malee ajjeesuu bare godina Arsii Bahaa ona Martii ganda Wataroo Diinoo keessatti namoota nagaa 6 ajjeesan. Namoonni ajjeefaman kun Haasanoo Aadamoo, Huseen Aamboo, Leencoo Badhaasoo Dabichoo, Huseen Goobanaa, Obbo Saidoo Muhammadii fi Huseenoo Aadam yoo ta'an ganduma Wataroo Diinoo kana keessaa namoota 4 kan maqaan isaanii Gaaddisaa Gannaa, Aadam Galatoo, Aadam Dirisoo fi Gabii Aadam jedhaman qabanii achi buutee dhabamsiisuun beekameera. Godina Shaggar Bahaa aanaa Fantaallee ganda Kaniifaa keessaa waraanni faashistii Abiy Ahmed namoota 10 qabuun achi buutee dhabamsiisee jira. Murni bulchiinsi Impaayeratti harkatti laamsha'aa jiru biltsiginnaan ajjechaa hidhaa saamichaa fi manneen gubuu akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun mormii uummatni sirnicha irratti qabu dadhabsiisuuf yaalanis diddaan hawaasni Oromoo bakka maraa murna biltsiginnaa irratti qabu jabaatee jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti bulchaan aanaa waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira of keessaa baasa jechuun dukkaana namoota cufsiisaa turuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalimoonaa Fayyisaa. Guyyaa kaleessa jechuun jimaata muddee 2022 ganama sa'a 3 jalqabee amma sa'a 6tti dunkaanni magaalaa Baddannoo guutumatti cufamee oole. Sababni cufaatii dunkaanota kanas kantiibaa magaalittii kan turte Aadde Dasii kan jedhamtu aangoo irraa kaasuun Muraade Abbaa Ahimad jedhamu bakka kan buusan yoo ta'u kantiibaa haaraan kunis akkuma aangoo qabateen dunkaanota adda addaa cufsiisuun namoota hunda mana irra deemuun dirqamaan walgahii baasaa turan. Sababni namoonni hojii idilee isaanii dhiisuun walgahii ba'aniif waraana bilisummaa Oromootu isin keessa jira ariitiin of keessaa baasaa yoo baasuu baattan meeshaan waraanaa keenya kun hundi isiniif jecha dhufe jechuun ittiin doorsise. Meeshaalee waraanaa kilaashii boombii fi madfiinis namni inni ajjeesuuf qophaa'e isiniif malee tokkolleen hin jiru jechuun uummata waltajjii ba'etti dhaadataa ture. Magaalaa Baddannoo keessatti yeroo garaagaraatti doorsisni hidhaa fi reebichi maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota nagaa irratti raawwatamu daangaa darbuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbeetti namoota hidhaa yeroo dheeraa hidhuu fi hidhamtoota hiraarsuu isa duriirraa ammeessani. Bal'ina isaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Waraanni maafiyaa Abiy Ahmed irraa ajaja fudhatee bobba'uun uummata Oromoo hidhuu, saamuu fi gariin ammoo ajjeesuun aangoo isaa akka tiksaniif qajeelfama kennee hojjechiisaa jiruun miidhaan gama hundaan hawaasa irra ga'uu ammaati. Haaluma kanaan Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbee waajjira poolisii magaalaa Baakoo keessatti nama maqaan isaa Obbo Tasfaayee Qumbii jedhamu badii tokko malee erga qabanii hidhuun hiraarsuu eegalanii waggaa tokko lakkoofsisee jira. Obbo Tasfaayee Qumbii nama tuttuqa siyaasaa kam keessaa hin qabnee fi hojii ijaarsaa hojjechuun ofii fi maatii isaa kan jiraachisaa ture yoo ta'u yeroo ammaa namni maatii gargaaru dhabamuun maatiin isaa rakkoof saaxilamanii jiru. Waajjira poolisii aanaa Baakoo Tibbee keessatti qabamanii yeroo dheeraa murtii malee nama tursuun cinatti mana hidhaa keessatti reebichi, rakkoo qulqullinaa, nyaata dhorkachuu fi doorsisni hamaan irra gahaa jiraachuu
maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa gabaasaniiru. Yaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo muddee 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoo boonsoo waliin ani haqaafan fayyeeraati. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa sossou dheengadda muddee 2022 Cibraan Dirsaa Gamogor, Cibraan Meettaa Bargaa fi Cibraan Jaarsoo Woloo waliin ta'uun aanaa Abunaa Gindabarat bakkoota sadiitti lola waraana bilchiginnaa irratti geggeessaniin injifannoon boonsaan galmaa'eera. Lola qindaa'aa Cibraan sadan waraana faashistii Abiy Ahmed irratti taasisaniin bakka addaa Baddeessaa jedhamutti 32 ajjeese 40 ol madoo dandammiin qabneen adabe qawwee AK 8 irraa hiikuun waraana bilchiginnaa 2 booji'ee jira. Kana malees magaalaa Biiteetti cabsuun mooraa diinaa buqqisee ajajaa dhibbaa tikoota bilchiginnaa aanichaa dabalatee loltoota PP 40 ol ajjeesuun 25 ol madeessee jira. Qindoomina Cibraa sadaniin lola taasifameen inni sadaffaan humna diinaa walguuree nama 400 mana barumsaa Quncee buufatee jirutti cabsuun 90 ol ajjeesuun 125 madoo dandammiin qabneen adabuun laficha keessaas buqqaaseera. Dhiigaa fi lafee keenyaan Oromiyaa walabaanii jaarraa horaa bulaa